Oduu duukaa bu'ootaa kutaa 12ffaa Qulqulluu Maatiyaas. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Duukaa bu'aan Qulqulluu Maatiyaas bakka Yihuudaasaas qortuu Gooftaa isaa gurguree kabaja isaa salphisuun mataa isaatiin of fannisee du'ee kan bu'edha. Duukaa bu'aan kun dursee 72 gargaartota Gooftaa keenyaa keessaa tokko akka ture barreessaan seenaa mana kiristaanaa Awusaabiyoos dhugaa baheera. Hojii duukaa bu'ootaa irratti akkuma ibsame cuuphaa Yohaannis irraa kaasee hanga ol ba'umsa Gooftaa keenyaatti isaan waliin bakka isaan oolan oolaa, bakka isaan bulan bulee barachaa ture. Yeroo sana Phexros obboloota isaa waliin turan walga'ii namoota 120 ta'an gidduutii ka'ee akkas jedhe. Yaa obbolootaa, geggeessaa warreen Yesuusin qabanii kan isaaniif ta'e waa'ee Yihuudaa Hafuurri Qulqulluun dursee afaan Daawitiin kan dubbate jecha kitaabaa raawwachuun isaaf ta'a ture. Inni nu waliin lakkaawamee tajaajila kanaafis waamamee ture. Namni kun horii jallinaan lafa bitatee adda isaatiin gombifamee gidduutti tarsa'uun marrumaan isaa hunduu bakkeetti guute. Kunis warreen Yerusaalem jiraatan hunda biratti beekamee lafichis afaan isaaniitiin Akeldaammaa jedhame. Akeldaammaa jechuun lafa dhiigaa jechuudha. Kitaaba faarfannaa irratti jireenyi isaa lafa onaa ta'uu, ishee keessa kan jiraatus hin jiraatin, muudama isaas kan biraanaa fudhatu jedhamee barreeffameera waan ta'eef cuuphaa Yohaannis irraa kaasee hanga guyyaa inni nu biraa ol ba'etti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo nu gidduu deddeebi'aa ture hundumaatti namoota nu waliin turan kana keessaa tokko nu waliin dhuga baatuu du'aa ka'uusaa ta'uu qaba jedhe. Achumaanis namoota lama maqaan isaanii Iyyoosxoos kan jedhan Yoosef isa Barnaabaas jedhamee fi Maatiyaasin dhaabanii akkas jedhanii kadhatan. Maaloo Gooftaa isa garaa namoota hundumaa beektuu, isaan kana lamaan keessaa kan filatte tokko mul'isi. Tajaajilaa fi bakka duukaa bu'ummaa Yihuudaan dhiisee bakka isaaf ta'u deeme kana kan fudhatu ibsi jedhanii carraa yeroo buusan carraan Maatiyaasiif ba'e. Kana booda Maatiyaas duukaa bu'oota 11 waliin 12ffaa ta'ee lakkaawame. Carraa buusuun duukaa bu'ootaa eenyu akka ga'ee fi eenyu akka hin ga'iin waan hin beekneef osoo hin taane warreen kaan abaluu caalaa abaluuf jedhanii akka ittiin dogongorreef tokkos mana kiristaanaaf sirna hojjechuu isaaniiti. Carraan kun Qulqulluu Maatiyaasiif isaaf ba'ee akkasumas isatti ba'ee jedhameera. Isaaf ba'ee kan jedhameef muudani tajaajilummaa kun gammachuu hafuuraa kan kennuu fi kabaja guddaa Waaqayyo irraa kennamu waan ta'eef. Itti ba'ee kan jedhameef immoo tajaajila duukaa bu'ummaa kana keessatti wangeela lallabuudhaaf yeroo deemu kanneen amanneen gidiraawwan gurguddoon waan isa eeggataniif. Muudamni isaa kun Gooftaan keenya gara samiitti erga ol ba'ee booda waan ta'eef maqaan isaa wangeela qulqulloota arfaniin barreeffame keessatti hin argamu. Kitaabota kakuu haaraa keessaa waa'ee isaaf ragaa kan ta'u Qulqulluu Luqaasiin kan barreeffame hojii duukaa bu'ootaadha. Seenaan mana kiristaanaa akkuma dhugaa ba'u Qulqulluun Maatiyaas biyyoota kanneen akka Yihuudaa, Samaariyaa, Gibxii, Qephadooqiyaa fi Nuubiyaa akkasumas Itoophiyaatti wangeela barsiiseera. Itoophiyaatti barsiisuu isaa hayyuun Faransaay Mooreen kitaaba isaa kan jalqabaa irratti bara mootiin Seetitaa yookiin Akaatitaa jedhamu Itoophiyaa irratti mo'ee turetti dhaloota Kiristoosiin booda bara 40ffaa duukaa buutonni 6 Itoophiyaatti wangeela akka barsiisan ibseera. Duukaa bu'oonni kunis Qulqulluu Maatiyos, Qulqulluu Maatiyaas, Qulqulluu Toomaas, Qulqulluu Yaaqoob ilma Ilfiyoos, Qulqulluu Naatnaa'elii fi Qulqulluu Bartaloomiyoos. Qabsuurri duukaa bu'ootaa kutaan lallaba duukaa bu'aa kanaa biyya namoota nama nyaatanii akka ta'e ni dubbata. Biyyi kun tarii Iskuutees yookiin Raashiyaan ta'in kan hin hafnee fi Awusaabiyoos kitaaba seenaa mana kiristaanaa irratti bakki kun waamicha duriitiin bakka Berbaanos jedhamaa ture akka ta'e yeroo ibsu barreessaa seenaa Yihuudotaa kan ta'e Yoosef ilmi Kooriyoon immoo
Namoonni Barbaanos yookiin Askutees yeroo sanatti gara jabaatoo fi amala bineensota irraa adda isaan hin baasne akka qaban barreesseera. Duuka bu'aan kun biyya kanatti osoo barsiisu namoonni kun qabanii ija isaa keessaa baasuun akka bineeldaatti marga nyaachisuu jalqaban. Sababni isaas barsiifata nama nyaachuutiin dura ija keessaa balleessanii guyyoota 40 marga nyaachisuu kan qaban waan turaniif. Qulqulluun Maatiyaas guyyoota 40 mana hidhaa taa'ee Waaqayyo jabina waan isaaf kenneef marga isaan isaaf dhiyeessan osoo nyaatin guyyoota kana hunda tsoomii, kadhannaa fi faarfannaatiin dabarse. Guyyaa 40ffaatti qulqulluun Maatiyaas marga of jala tuulee osoo faarfatu duuka bu'aan qulqulluun Indiriiyaas Waaqayyoon ajajamee dhufuun manichi akkuma cufamee jiruun seene. Nageenya fuuraa gammachuun erga wal jijjiiranii booda qulqulluun Indiriiyaas jechi kunoo akka hoolotaa qeensota gidduun isin erga jedhu arras irratti raawwate jechuun jecha gooftaa keenyaa isa yaadachiise. Isa waliin hidhamanii kan turan namoota 123 dabalatee mana hidhaa keessaa isaan baase. Namoonni kunii fi raajii kana kan argan jiraattonni biroon barumsa isaatti amananii maqaa gooftaa keenyaan cuubaman. Namoota kanaaf kitaaba barreesse akka kennes barreessitoonni seenaa mana kiristaanaa kan akka Qelemenxoos isa Iskindiriyaa dhugaa bahaniiru. Qulqulluun Maatiyaas kana booda gara Dammaaskootti deemuun wangeela barsiisuutti fufe. Yihuudoonni dursanii gara magaalaa kanaatti dhufanii fi kanneen hin amaniin namoota Dammaaskoo irratti kaasuun siree sibiilaa irra ciibsanii jalaan guyyoota 7 ibiddatti gadhiisan. Guyyaa 7ffaatti dhufanii yeroo ilaalan rifeensa mataa isaarraa hanga qeensa miila isaatti miidhaan tokko yoo sarran ga'iin fuulli isaa akka aduu ifaa argachuu isaaniitiin dhuguma amantiin kee sirriidha jechuun barumsa isaatti amananii cuubaman. Xumura irrattis dachee Yihuudaa deddeebi'ee barsiisee baay'oolii kaadumsa irraa deebisuun manneen kiristaanaa ijaarsisee tajaajila arga tureen booda dulloomee bakka Filaa'oon jedhamutti kabajaan boqote. Lafeensaa waggoota baay'eef Roomaa arga tureen booda jaarraa 4ffaa keessa mootittiin illeenii gara magaalaa yeroo sana teessoo Qeesaarota Roomaa turte gara Tireeritti akka dhufu taasiste. Tireer Jaarmaanii fi Xaaliyaanii gidduutti kan argamtu magaalaa duriidha. Lafeensaa gadaamii Beneedikt keessatti mana qulqullummaa maqaa isaatiin ijaarame keessatti argama. Manni kiristaanaa keenyas kitaaba Sinkisaaraatti akkuma barreeffame Bitootessa bultii 8 maqaa duuka bu'aa kanaan kabaji. Walumaa galatti duuka buutonni gooftaa keenyaa isarraa kan dhaga'an barsiisanii barreessanii kan nuuf ka'an waan ta'aniif manni kiristaanaa keenya utubaa amantaa jettee isaan waamti. Seenaa mana kiristaanaa ishee dhugaa keessatti jalqaba irratti kan argaman mana kiristaanaa birattis kabaja addaa kan qabanidha. Manni kiristaanaa keenyas barumsa isaanii eeguutiin qabsuura isaanii dhugaa bahuun guyyaa yaadannoo isaanii kabajuun maqaa isaanii mana kiristaanaa moggaasuun fakkiiwwan isaanii kabajuun kadhannaa isaanittis amanuun isaan kabaji. Guyyaa yaadannoo isaanii ilaalchisuun manni kiristaanaa keenya duuka bu'oota 11f guyyaa boqonnaa isaanii fi qulqulluu Yohaannisiif immoo guyyaa dhalannaa isaa kabaji. Hangafni Phaaphaasota Saarminees kiristaanota warreen duraa biratti guyyaan wareegamummaa duuka bu'ootaa kabajamaa akka ture jaarraa 2ffaa keessa barreesseera. Ayyaanni isaanii kun sirriitti kabajamuu kan qabu ta'uu isaatiin abbootiin keenya Sinodoosii isaaniitiin guyyaa ayyaana duuka bu'ootaa guyyaa boqonnaa taasisaa isaan ajaja Kiristoos kanneen barsiisanii fi kennaa hafuura qulqulluu kan hubachiisanidha waan ta'eef jedhaniiru. Kana bu'uura taasifachuun manni kiristaanaa keenya guyyaa yaadannoo isaanii hojiiwwan hafuuraa adda addaa raawwachuutiin kabaji. Guyyaan yaadannoo isaanis qulqulluu Phexros adoolessa bultii 5, qulqulluu Indiriiyaas muddee bultii 4, qulqulluu Yaaqoob ilma Zebdiyoos eebila bultii 17, qulqulluu Yohaannis fulbaana bultii 4 guyyaa dhalannaasaa, qulqulluu Filiiphiyoos sadaasa bultii 18, qulqulluu Bartaleemiyoos fulbaana bultii 1, qulqulluu Toomaas caamsa bultii 26,
qulqulluu Maatiyos onkoloolessa bultii 12, qulqulluu Yaaqoob ilma Ilfiyoos gurraandhala bultii 10, qulqulluu Naatnaa'el caamsaa bultii 15, qulqulluu Taadiyoos adoolessa bultii 2 fi qulqulluu Maatiyaas bitootessa bultii 8 dha. Kitaaba qulqulluutti kan hin argamne seenaa fi qabsuurri isaanii kun abbootii isaanitti aananii ka'an kanneen akka Poolikarbaas, Aginaaxiyoosii fi Qelementoos Roomaatiin barreeffamanii kan kaa'amanidha. Jarraa lammaffaa fi sadaffaa keessa kan ka'an barreessonni seenaa mana kiristaanaa afaaniin daddarbaa kan ture barreessanii darbaniiru. Innis qabsuuraa fi sinkisaara jedhamee seenaa isaanii kanaaf madda ta'e kutaawwan adda addaa keessatti ilaalaa kan turredha. Waaqni qulqullootaa eebba qulqulloota abbootii keenya duukaa bu'ootaa nurra haa bulchu. Oduun duukaa bu'ootaa kutaa kutaan dhiyaachaa ture kanumaan xumurameera. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise Waaqayyoo keenyaaf galanni ulfinni guddaan bara baraan isaaf haa ta'u. Ameen.